Akka moltan yookiin akka bultan kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii teenya kanarraa kan bakka kan entertainment raasii darbu. Ka isin keessumsiisu ana Dawite Mekonen Oromo ta'u warra kaameraan waraabanii wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha guyyaa har'aa qophiiwwan adda addaa ka isin bashannansiisu, ka isin kofalchiisu, ka isin aarsu, ka isin gaddisiisu, ka waa hunda of keessaa qabu qabannee isinii dhiyaanneera. Ammallee irra deebi'ee baggara qophii bakka kan entertainment bagana gara dhuftan isinii jecha chaanaaliin keenya akka inni guddatuuf yookiin gara booldee gara fuulduraatti akka nuti jabaannee waan gaarii isinii hojjennuuf subscribe kan jettu kan akka dirraanfanne mee subscribe nu godhame chaanaaliin kun guddachuu qaba. Chaanaaliiwwan Oromoodha amma jiran baay'ee xiqqoodha. Maaliif irra guddaan chaanaaliiwwan Oromoo gurguddaan isaanii cuccufamanii chaanaaliin jirtu baay'ee xiqqoodha. Isaan keessaa bakka kan entertainment chaanaalii isa tokkodha. Kanaafiyyuu wanti ofii waanuma ofiiti kanaaf akka chaanaaliin kun guddatu subscribe godhaa dhaqaatii qophii teenya ka jalqabaa irratti tapha yookiin baacoowwan adda addaa isinii qabne isinii dhiyaanneerra. Tapha sanatti aanee garuu gaaffiif deebii maaster Hasan wajjiniin goone aadaa seenaa afaan kan waa hunda wal keessaa qabu gaaffiif deebii waliin gooneerra. Gaaffiif deebiin kun xiqqoo dheeraadha gara daqiiqaa 45 akkasii fudhata. Part 1 2 jennee isiniif dabarsuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Guyyaa har'a garuu part 1 isinii dabarsina jechuudha. Akka waan baay'ee irraa barattan abdii guddaan qaba. Garuu gara qophii teenya jalqabaatti yeroo deemu yeroo baay'ee maaliif jook yookiin taphni maaliif nama hiyyeessa irratti nama dadhabee irratti nama kufeetti nama waa rakkate kana keessatti qofatti maaliif jook irratti godhama yookiin maaliif irratti qoosama kan jedhurraa maaliif waan kana maaliif jijjiiru jennee lafaa kana. Innis maaliif hooggantoota siyaasaa bulchitoota biyya irratti maaliif hin qoosamu? Maaliif irratti hin qoosne? Warra biyya bulchuu irratti maaliif hin qoosamu? Waan isaan sodaatamaniif? Waan nama hidhaniif? Maaliif ittiin qoosamu? Akkuma namaatti ji'a sagalitti dhalatan isaanis. Akkuma anaafatii itti jiraanutti biddeenuma nyaatu isaanis waan adda waan nyaatan hin qaban. Maaliif ittiin qoosamu? Isaan sodaarra. Biyyaan ani jiru kana keessatti wanti ittiin qoosamne hin jiru. Rabbi qofatti hin qoosan. Rabbi qofatti hin qoofamu. Kana alatti wanti itti hin qoosamne hin jiru biyyaan jiru kana keessatti. Fakkeenyaaf Dr. Abiyyitti otoo hin qoosee Dr. Abiyyi Daawitee natti qoosee jedhee akka inni madeedha nageessina dhibbatti mirkaneeffadha. Sababni isaas gaafa innis akkuma koodur baqarra ture Denver Colorado kana gaafa ture qoosni biyya kanatti akkamitti akka inni qoosamu pirezidaantootatti bulchitoota biyyaatti warra qabeenya qabanitti waa hundatti akka inni qoosamu quba qaba. Kanaafiyyuu Daawiteen qoosanatti qoosee jedhee akka inni mana hidhaa nageessina dhibbatti isin mirkaneessa yoo waan gara biraadhaan na godhe malee qoosnatti qoosee jedhee mana hidhaa nageessu Dr. Abiy sababni isaas kanaan dura gaafa innis baqa biyya kana keessa akka baqatee turetti akkamittiin akka qoosamu waan beekuuf jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa maaliif ministeerota haa ta'an bulchitoota biyyaa hooggantoota siyaasaa waa hundarraatti xiqqoo otoo gaafatamanii otoodha. Isaan gaaffii kana gaafatamne garuu otoo gaafatamanii gaaffii akkasii kana otoo gaafatamanii maal jedhu taayyeen hin barreessas hin balleessas hin jedhu namootiin tokko. Mee kanarratti yaada maalii qabdaati? Maal jechuudha? Maal jechuudha akkas jechuun? Hin balleessas hin barreessas jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Kana qofa otoo hin ta'in namootiin tokko taayyeen jecha shanee jedhu kana akka kudhaamatti yookiin qarxaasatti bobaasaa jalatti hidhateetu bula. Otoo guyyaatti shanee hin jedhin oolee hin bulu. Halkaniyyuu yeroo roofu irriba keessa shanee jecha baaraga yookiin irrifatas hin jedhu. Kanarratti hooma yaada maalii qabda? Maal jechuudha dubbeesaa maaltu jira maal jechuudha? Ana mitiim kasiin jedhee taa'ii. Ana mitiim yaada namaan fudhachaa jira. Ana mitiim kasiin jedhee bara maaltu jira maaltu jira karaa booddeesaa maal jechuudha? Nawaxxaruu fi namooti maal jechuudha? Nawaxxaruu barbaadde jechuudha maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal jechuudhaan jedhee bara maal jechuudha? Haa ta'u maarree haa ta'u maarree maaliif digni keenyatti danfaati? Ana miti kasiin jedhan siin jedhee bara namatu siin jechaa jira ana miti nawaxxaruu barbaadde jechuun maal jechuudhaan jedhee bara kaayyoo akeeka maalii qaba? Ergamni isaa shaneedhaa wajjin walitti hidhatama qabu maal jechuudhaan jedhee maal jechuudha kun? Nawaxxaruu barbaade jechuun maal jechuudha? Waan akka jeeltu fakkachaa jira nawaxxaruudhaaf. Ana miti namas uummatatu siin jedhe yaada uummataan si gaafachaa jira bara. Nagaan olee obboleessa ko fayyaa ta'e guyyaa gaarii qabadhu.
miseensa caffee Oromiyaa kan duraanii akkasumas pirezidantii naannoo Oromiyaa kan duraanii akkasumas ministeera ittisa waraana Itoophiyaa kan duraanii Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa gara qophii teenya kan bakka akka entertainmentitti baga nagaan dhuftee siin jecha gaaffiin tiyya ka jalqabaa mee suusii akkamii qabdaati mee maaltu suusii keeti maaltu suuseessaati dhagaheera akka gaariittan dhagahe waan kana cigoodha arrabadha namni buna suusaa namni shaayii suusaa namni waan adda addaa kana suusaa suuseedhanii maqaanatti baasanii maqaana balleessu ummata keenya jecha mataa keenya gadi qabannee jiran ummatni gooftaan keenya ummata keenyaa erga jenne irraa kaanee ol kaanee beenu mataa keenya gadi qabannee jiran hin jenne nuti qaaniidha namni akkamitti suuseedhe nama waam abbaa mana oolaa gurri ala oolaa itti Oromoon hin dhageenya waan baay'ee dhageenya gurra keenyaan Oromoodhaaf saba keenyaaf jennee ummanni keenya gooftaa keenya jenneetu mataa keenya gadi qabannee teenya malee hin dhageenyaa bara maqaa adda addaa kanan akka isaan na waamani suuseenaan jedhu sukkaarinaan jedhu bucheenaan jedhu bucheeni saree mara lamaa nyaattu gidduutti waraabessi nyaata jechuudha jedhan hiikkaansaa maqaa adda addaa kana baasanii nu waamu bucheen isaanii haa baduuti nuti eenyutu mee jalqabu masaayyuu akka nuti jennutti qodiroorra raf andaqeerra rafnee bulleetu qabsoo kana jijjiirre ummata keenyaaf jecha mataa keenya ibidda danfaa ibidda arra dhaabbannee saba keenyaaf jenneeti maali suuseedhanii maqaa namatti baasuun saba keenyaaf jennee ibidda arra teenyee rafnee hin beenu lafa rafna andaqeerra rafna suuseedhanii nama waamu suuseen isaanii abaduuti nuti dantaa Oromoo kana dabarsinee hin kenninuu jenneeti maqaa adda addaa kanatti baasu lammaa afaan dammaanaan jedhu afaan koo dammasa kaminni meenni inni lammaan afaan dammaana jechisiisu kuni afaan isa kaminni afaan koo qabadheen taa'aa jira maali wanti lammaa afaan dammaana jechisiisu afaan koo qabadheen taa'aa jira ummata keenyaaf jecha mataa keenya gadi qabannee taa'aa jira gooftaan keenya ummata keenya waan jenneef cal jennee teenye nutuma ummanni keenya suuseedhanii maqaanatti baasu suusiin isaanii abaduuti bucheenaan jedhu jedhan maal jiran maal taatan warri oloon akkasii namarratti oofan kuni warra kaleessa daabboo barbaacha biyyaa bahee dulloomanii biyya alaatti du'anii reeffi isaanii nutti dhufu kana lakkii kottaa jara keenya amma nutu aangoorra jira otoo duutanii reeffi keessaniin dhufiin kottaati biyyatti deebi'aa jennee warra nuti galchinetu waan akkasii kana nurratti haasa'a isaana suusessuuti suuseedhanii na waamu ummata keenyaaf jenneeti mataa keenya gadi qabannee kan nuti jiraan warra akkasii kuni warra goomattoota warra qabsoo Oromoo gara booddeetti harkisu warra dimoogiraafii afaanii nama jijjiirudha warra akkasii kun Oromoon baay'isee ofirraa eeguu qaba dimoogiraafiin afaan keenya hin jijjiiramu hin morminaa hin dinna kan ammoo dinneera. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa gara qophii bakka kan entertainmentitti baga nagaan dhuftan isiniin jecha gaaffiin tiyya ka jalqabaa mee amma maalirra jirtu mee haalli qabsoo amma isin keessa jirtan kun maal fakkaata mee akkamittiin jirtu uummanni keenya waan tokko isinirraa dhagoo barbaada mee gabaabsaatii uummata keenyaaf dabarsaame. Gaaffii bareeda nan gaafattee inni kun haaloodhuma waluma fakkaatu waan wal fakkaatu kana wajjiniin jalqaba gaaffii ammatti na gaafattee kana otoo dura siif hin deebisin dura qabsichuma keenya kanatu otoo gangalatu yeroo dheeraa fudhatee haaluma wantoota walumaa qabatti dheerateetuma as gahee qabsichis egaa bu'aa baay'ee keessa dhufee bu'aa waan baay'ee keessas gahee kadiini nurratti godhe caalaa immoo kan nuti ofii keenya walirratti goonetu baay'ata otuma jirruyyuu immoo otuma kanaan jirruyyuu immoo waan dandeenyu gochaadhuma turre kana qofaas immoo otoo hin ta'in
rakkoo baay'ee keessa dabarree rakkoonis waan adda addaa kun quunname yeroo erga biyya ollaa kana jirrus rakkoo kan mataa keenya waan baay'eetu ture yoo uummatatti gadi baafnee himne immoo waan kun rakkoo fidaa laata uummati keenyas wal diiguu kan ammoo ta'a laata jennee numa obsine yeroo baay'eedhaaf obsaa turre erguma gaafa jijjiiramni immoo dhufe jedhamee immoo kun amma biyyatti galle erga biyyatti galle immoo egaa waan baay'ee kee fuundutis fuunee qabsicha kan ammoo kun fuunee uummatatti kennine achii booda garga uummatatti kennee booda uummannis dammaqee silmii baay'ee baatee deema ture dhaabni kun silmii nuti baannee finde kana didiitii itti afuufee irraa harcaasee egaa didiitii dhumaan irraa harcaafne amma kun ogaa nagaa argateera jennee ta'a turre gaafa waloo keenya fixannee silbii kana ofirraa buqqaafnee gara tokkotti Oromoo kanaaf waan goona gaafa nuti jennu immoo kun mootummaa kana wajjiniin rakkoon haaluma wanta tokko faa keessatti uumame mootummaa kana wajjinis mootummaan kunis akka uummata keenyaaf ta'utti goona jennaanis badaa kanas dhaga'uu dide amma kunoo akkasittiin egaa gadi baanes waa gochuu hin dandeenyu mana keessatti haaluma wanta Oromoo isaa wanta Oromoo isaa kana wanta godhaniituma manuma keessa taa'ullaa waan tokko wanti nuti goonuu hin jiru egaa kanumadha wantichi gaafa salphatan nu arrabsu gaafa itti jabaanii nu gorsu gaafa danqaman immoo nutti marsu qabsicha garuu waan gaarii nuti goone tokko immoo qabsicha kana fuunee uummata Oromoo fi abbaa gadaatti kennanirraa kanaaf baay'ee isaas wanti nuti itti dhiphannu badaa isaas hin jiru haaluma wanta Oromoo isaa walumatti qabu haaluma wanta Oromoo isaatu walitti ta'ee maaluma qabsoo kana wanta goone malee akkasumatti hin jirra yoo egaa qabsicha egaa uummatumatu ofiisaa ooffateetuma gara tokkotti ooffata egaa kanuma dhagaa wanni jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara qophii bakka akka entertainmentiitti baga nagaan dhuftan isiniin jecha gaaffiin kiyya ka jalqabaa rooba roobsisuu hin dandeenyaa jettanii waan haasoftan irratti yaada akkamii qabdume akkamittiin akka roobsuu dandeessan nutti himuu dandeessu. Jalqaba irratti waa'ee rooba roobsisuu kan osoo isin jalqabiin dura biyyi keenya Itoophiyaan kun eenyuun gadii waan jedhamu kana itti ciiseetaniin numa yaade ni yaade baay'ee yaade irra darbaa yaaduu korraa kan ka'e yaada maalitti naa dhufe faranjoonni dur nu dura qaroomaniitu daljeessa barsiisaniitu daljeesni waan isaan hojjetan kana hojjechaa akkanii ture addunyaa guutuun hin beeka kana waan irratti wal falmii barbaachisuu hin qabu. Maala yaade erga faranjoonni daljeessayyuu barsiisanii waan barbaadan gochuu erga danda'ani animmoo risaa yookiin allaattiin waaqa gubbaatti samii gubbaatti mootiidha. Risaa yookiin allaattii kana akkamittiin itti gargaaramuu dandeenyaa waan jedhamu kana baay'ee yaade. Risaa yookiin allaattii kana waaqatti asiin ergine hurriidhaa ol fagaatanii erga isaan deemanii booda hurrii kana walitti qabnee kuusnee walitti qabneetu isaan eegna. As teenyee lafa teenyeetu asii walitti himneetu gaafa roobni nu barbaachise baambu'aa roobaa nu banaa jennaan. Gaafa nu barbaachifne immoo irraa cufaa yookiin jennee cufsiisuu maaliif hin dandeenyu waan jedhu sanatu sammuu koo keessa deemaa ture. Itoophiyaan keenya eenyuun gadii jecha jedhu raay. Yaa sabaa waa hundaaf wanti nuti qabnu kana keessatti iskoortaan baay'ee barbaachisaadha. Iskoortaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Iskoortaa qabaachuun waa gaafa badu waan tokkotti gargaaramuudhaaf iskoortaan baay'ee murteessaadha. Iskoortaa miti ispoortaan iyyuu baay'ee akka ni barbaachisaa ta'e gaafa masaraa mootiitti marfamne sana akkamittiin akka hojjenne agarsiifne addunyaa guutuun laaleera. Kanaaf rooba kana akkasitti roobsisuudhaaf xiinxala guddaa sammuu guddaadhaan irratti yaadne maal akka gochuun irra jiraatu itti irratti hojjennee irratti qophoofneetu risaadhaan yookiin allaattii waaqa gubbaatti erguu akka dandeenyu irratti walii gallee kanaaf amma qophii kanatti itti jirra jechuudha.
Gaaffii kiyya kalammataa biyyi kun garamitti adeemaa jirti? Garamitti adeemamaa jira? Biyyi kun akkamitti deemaa jirti? Garamitti deemaa jirti waan jedhu kanaaf deebiin keessan mee maal ta'a? Garamitti deemnaa? Garamitti deemuu dandeenya jettee gaafatte natti fakkaata. Garamitti deemna jedhanii namootiin tokko miseensoliin keenyas namootiin tokko baay'ee riba dhabanii cinqamanii na gaafatu. Garamitti adeemnaa naan jedhu. Garamitti adeemna waan jedhuuf deebiin kan koo Eertiraan tokkos nu dhiyoo jirti achi dhaquu hin dandeenya. Keeniyaan dubara jirti achi dhaquu hin dandeenya. Saawuf Sudaanis hin jirti achi dhaquu hin dandeenya. Abbaan barbaade karaa nuti cufee viizaa miti yoo waan barbaade dhokate iyyuu bakka nan hin dhabnu. Kanaaf waa tokko wanti si yaaddesu keessattuu miseensoliin keenya eessa dhanna? Sa'aatii meeqatti dhanna? Akkamittiin dhanna? Gaaffii jedhamee gaafatamu kana dhaga'uun barbaadu. Biyya baay'ee guutuutu dhaquu danda'ama. Kan akka Saawuf Sudaan fa'aa, kan akka Eertiraa, kan akka Keeniyaa gara sanatti deemuu dandeenya. Eessatti deemna waan jedhamu kana takka na yaachisee hin beeku. Hin yaadda'inaan deemna. Deemuudhaaf miti rakkinni. Hin deemna waa tokko waa'ee isaa yaadda'inaan dhuma deemna. Gaafa Rabbi jedhe deemuun keenyaan oolu dhiyootti. Gaaffii kiyya ka sadaffaa immoo filannoon biyyoolessaa filannoon amma achi as deemaa jiru kuni akkam ta'uudhaaf deema? Akkaminni wanni inni ta'u? Waa'ee filannoo kanarraati akka waan xiqqoon hojjettaniifis gaaffii uummataa waan ta'eef isin gaafachaa jira. Filannoon keenya kun akkam ta'uudhaaf deema? Filannoon akkam ta'a? Filannoon biyyaalessaa akkam ta'a jettanii warra gaafattan jirtan. Seera kamittuu biyya kamittuu uummanni akka tokkotti filee hin beeku, filatees hin beeku. Namni tokko gara booddeetti filaa, namni tokko immoo gara fuulduraatti filaa, namni tokko daabee filataa, namni tokko qeesqeesa filaa, namni tokko immoo goofarees hin filaa, namni tokko joontiraas hin filaa, namni tokko immoo paankis hin filaa. Paankii fi taankiin akka ol sin jalaan dhoofne lamaan isaa waan adda addadha. Taankii waan garbaraadha. Paankii waan garbaraadha. Kanaaf iyyuu filannoon biyyaa kun akkam ta'aa jettanii warra gaafataniif akka barbaadanitti filadhaa. Wanni isin dhibu nama rifeensa mataarraa qabatee filatu miti. Warri kanaan dura rifeensa hin qabaanne iyyuu yeroo itti filuu jalqaban kana keessatti warra akka Habtaamuu Lamuufaa kun akkamittiin filaa jedhanii nama gaafachuun kun barbaachisaa miti. Filannoon keenya akkamiin ta'a? Akkamitti filla? Akkamitti walii fillaa? Addunyaa irratti walii filame hin beeku. Namuu abbaan kanuma mataasaaf filata. Kanaaf filannoon keenya inni gara fuulduraa akkam ta'a wanni jedhamu kuni Dr. Gammachuu Magarsaa baga gara qophii keenyatti dhufte. Ola deemaan muka muruu jedha Oromoon. Ola deemaan muka muruu maaliif jedhame? Ola deemaan muka muruu jedha Oromoon. Ola deemaan muka muruu jechuun namni ol guddatu tokko dargaggeessi ol guddatu ol deemu tokko muka hin muruu jechuudha. Yoo mukti sun immoo muramuudhaaf immoo dirqamadha ta'e nama guddaa nama gaheessa nama umriinsaa gaheetu muka sanatti aggaammateetu dargaggeessatti dabarsee kennee dargaggeessi achii booda muka kana muruu dandahaa jechuudha. Erga Oromoon seera akkasii mukaafillee namaafillee qabaate wanti mootummaan kun ijoollee Oromoo laga keessatti qirixaa oolu kun unacceptable ta'uusaa fudhachuu qaba.
fuurshiidhaa jechuudha walumaa galatti. Hincittu hinciccitaa hin baddummoon babbaddaa babbadaan farsoo dhugaa badiin biddeena nyaataa badii gahee beekee walii wal'aanuu didee ol hidhaa gadi hidhaa sagal sibiila yaayyaa eessa baasaanii lixuu jedhaam areeroo boosaroo. Siigaleeraa garuu wannan jedhu Daawit. Lakki naaf hin galle dooktar. Maal akkamitti siigalaa silaafiyyuu? An kan hin jedhu Daawite gaafa nuti barachaa turre isin maal godhaa turtanii? Dooktar Gammachuu mee waan tokko si gaafadhame. Ceetee taati si ceesisanii? Ceeteettaa sin ceesisa hin ceetaa wanni jedhamu kuni akka fardatti lugaama nutti kaahanii laga gamatti nu ceesisuudhaaf immoo akka nama riqicharra deemaa jiru tokkotti harka keenya qabanii nu ceesisuudhaaf wanni jedhamu yeroo hunda mataa kan koona nyaata. Filosoofii bubuutuun akkasii kun Oromoodhaaf hin barbaachiftu. Oromoo kana hin gargaarta yoo ta'e akka inni qeesaa keessatti hin duune akka inni ijoollee isaa barsiifatu akka lafa isaa qotatee jiraatu akka qeesaa keessatti nagaadhaan bulu yoo goote malee sin ceetaa hin ceesiftaa ceecee jetta yoo ta'e siin jedheetu si bira darba Oromoon. Wanni Oromoon qabu hundi seera yaayyaa shaniin utubame. Fakkeenya yoo fudhatte qaamni namaa kuni miila lama harka lama mataan tokko seera yaayyaa shananiin uumame. Horii Oromoon horsiifatu bakka lamatti addaan qoodamu. Horii qeensaa fi kan kottee jedhamaniitu beekamu. Kan qeensaa yeroo jennu saawwa re'ee fi hoolaadha. Kan kottee yoo jennu fardaa fi harreedha. Gaangeen seera yaayyaa shanii keessa hin jirtu. Gaangeen seera fardaan bulti. Walumaa galatti warri seera gaangeetiin bultani gara seera keessanitti deebi'a. Gara seera Oromootti deebi'a. Ofitti hatatu, ofitti hammaarratu malee achi nammaarani. Dura saba keessaniif hammaaraa, dura saba keessaniif waa hongocaatii gamanatti deebi'a. Galatoomaa. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo yookiin Dirribaa Kumsaa gara qophii bakka entertainmentitti baga nagaan dhufte siin jecha gaaffiin tiyya ka jalqaba waraana amma isin leenjiftan kun akkamittiin akka leenjistanii fi waraanni kun kaayyoon isaa maal akka ta'ee fi akkasumas haala amma biyyittiin keessa jirtu akka gabaabaatti uummata Oromootii dabarsituun si gaafadha. Gaariidha egaa. Gaaffii ammatti na gaafatte kana sii deebisuudhaa fi jalqaba gaafa qabsoo Oromoo kana du'arraa oolchide yoo Oromoon qabsaa'ee ofiisaa of bilisoomsuu hin barbaadullee yoo ta'e bineensa Oromiyaa keessa jiran kan akka leencaa, kan akka quruphee, kan akka weendii fi kan akka daljeessaa hin bilisoomsina jennee akka murteeffanne Oromoo guutuun quba qaba waan haalamus miti. Oromoo ka'i lafaa jennee itti iyyinee itti wacnee gaafa inni lafaa ka'uu didu al tokko faa yennaana aarsu keessa ummatuma kana walitti qabee goondaa keessa geessee ciibsuu laata akkan dibatatti see ka'uuf jedhee akka yaadaa ture nan yaadadha. Haa ta'u malee Oromoonis otoo nun qaanfachiifne lakki ani bilisoomuun qaba jedhee gara qabsoo Oromoo kanatti makamuun hedduu nama gammachiisa. Keessattuu qeerroon dargaggeessi Oromoo gara qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti hiixachuun itti dhiyaachuun Oromoodhaaf furmaatatti fiduudhaaf qabsaa'uun akka murteessaa ta'e fudhatee waraana kanatti makamuusaatti hedduu gammachuu irraa qabna. Waraanni amma nuti leenjifne kun immoo waraana muuxannoo qabu, waraana hammayyaa, waraana garatti deemu beeku, waraana bilisummaa fi abdii Oromoo kan borii, kan biyya ijaaru, kan biyya utubuu fi kan biyya bulchu ta'uusaa uummanni Oromoo quba qabaachuu qaba. Waraanni kun akka inni itti leenji'e yoo rasaasni harkaa dhumellee akka ofiisaa rasaasa ta'utti leenjisuu keenyatti gammachuu irraa qabna. Abdii Oromooti bor hegeree biyya keenyaafis hegeree bilisummaa Oromoofis murteessaadha jennee amana. Warra diinotii keenyaan immoo biyyoorraa dhalattani
biyyoottan isin deebisa biyyoo nyaadhaa jedhiin. Gaaffiin tiyya kalammata amajjii tokko yookiin guyyaa waboo jaalmarroon sirba sirbeesii jedhanii keessaafiyyuu namootiin akka taa'ee danda'afaa kun qeeqa adda addaa tokko barreessaa akka turan quba qabda jedheetanii yaada. Inni kobor keessa waboon maal kajeelee haleellaa kajeelee isatti jettee sirbite kana maaltu sirbuudhaaf si kakaasee maaltu si onnachiisee maaltu moo guyyaa sana dhaamsa kana akka dabarfattu si godhe gabaabsitii uummata Oromootiif dabarsa. Marrootu sirba sirbee jedhanii akka bishaan gaayyaa asii ol kurruufuurra marroon gaafa sirbu maaliif sirbe eenyuuf sirbe akkamittiin sirbe jedhamee xiinxalamuun dirqama ture. Sirba yeroo jennu kaataagorii 4 yookiin 5tti ramadamuu danda'a. Sirba cidhaatu jira, sirba jaalalaatu jira, sirba gootaatu jira, sirba hattuutu jira. Sirba hattuu gaafa jennu gaafa hattuun qabamu sirbatti sirbamuu jechuudha. Ayyaa duree hooma oofe waan akkasii kana fa'a. Isaan kana keessaa marroon isa kamiin sirbe jedhamee yoo gaafatame marroon kan inni sirbe sirba gootaa, sirba hayyuu, onnachiiftuu, kakaaftuu, xiiccituu, iyyisiiftuu fi fiigsituu ta'uusaa waraanni keenya dhibbatti quba qabaa jechuu. Namtitti gadi galoo qeeqaa fi gaaffii akkasii gaafatte kanammoo otoo na bira fidanii harkaa fi miilla ishee korokkodee hidheen muka gaattiraatti asii gad ishee fanniseen gogaa ishee irraa qunciseen dibbee irraa hojjechiiseen ittiin taphadhaa jechuu. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gara qophii bakka kan entertainmentiitti baga nagaan dhufte jecha iji kee moo si boo'eera iraarra maal otoo rafin bulte moo dadhabbiidha moo maalinni erga dinootii keenya magaalaa Finfinnee kana keessatti qarxam goonee cabsinee rafna hin beekne sa'aatii 24 hojjechaa otoo afuura hin fudhatin gaafa namni rafu nuti dammaqaa gaafa namni taa'u nuti ka'aa gaafa uummanni beela'u nuti nyaachaa fedhina uummata keenyaa guutaa turre. Namni rafaa jiru nuun jedha nuti garuu rafu. Seenaa doolfiinii yoo dhageessanii beektu ta'e doolfiiniin yeroo rafu ija isaa tokko cufateet ija isaa tokko banateet diina ofirraa eegaa rafa. Nutis akka doolfiinitti ija keenya tokko cufanneet tokko banneet rafaa jirraaf ta'aan jirra otoo addaan hin beekamin qaaxiraa harree bulaa uummata keenya tajaajiluudhaaf ammallee qophii guddaa keessa jira. Kana qofas miti hojiiwwan kilaasterii adda addaa irratti hirmaannee adda zinnar tajaajiluudhaa wajjin walitti qindaa'uudhaan walitti gurmoofnee akka maatiitti akka jaalalatti uummata keenya tajaajiluudhaaf manneen barumsaa haaraa banuu kabanamee cufuu irratti bobbaanee jirra. Hojiiwwan kilaasterii jennaaniin waa tokko yaadadhe. Miseensoliin keenya hojiiwwan kilaasterii adda addaa irratti hirmaadhaa jennee gaafa nuti leenjii kenninuuf erga leenjiin dhumee booda walakkaan isaanii hojiiwwan kilaasterii kan jedhamu kana kilaaserii barbaacha akka isaan ganda keessa deemaa turan dhageenyeera. Walakkaan namaa immoo pilaasterii kiisitti baatee akka inni ganda keessa deemaa ture kanas dhageenyeera. Kun immoo maal agarsiisa? Miseensi keenya akka leenjii gahaa hin fudhatin akka booddeetti hafaa ta'e agarsiisa. Kanaafiyyuu irra deebinee ammallee leenjiiwwan gurguddaa akka miseensi keenya irra deebi'ee fudhatu gochuudhaaf bajeta guddaa irratti rammannee garaagarumtii kilaaserii fi pilaasterii akka inni baratu gochuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Miseensolii raatuu fi raafuu kana amma yoomittan baadhee wajjiniin foqoqaa waaqayyo qofti haa beeku. Yaa jara keenya uummanni seenaa keessatti takka dogoggoree hin beeku. Ka dogoggoree dogoggorsiisu nuyi dabballoota shan yoo fudhattaniitu ta'e uummata isaanii gidduu dhaqanii jimaa isaanii qama'aa buna isaanii dhugaa seenaa aadaa afaan qabsoo waa'ee bilisummaa wanti isaanii hin barsiisne hin jiru. Barsiisuu qofa otoo hin ta'in uummata isaanii gidduudha jaalala horatanii uummata isaanii wajjiniin nagaadhaan jiraatu. Dabballoonni keenya miseensoliin keenya gaafa dhaqaatii poolitikaa hojjedhaa jennuun mana bunaa dhaqanii buna barmeeliidhaan dhugaa amma jimaan baaduutti jedhutti qama'anii waa'ee poolitikaa dhiisanii waa'ee jaalalaa ta'u. Kanammoo yeroo gabaabaa keessatti seeccaaneet gingilchineet
waan nuti gochuudhaaf ta'e tu sareenaan jedha. Hin agartu waan nuti isin gochuudhaaf deemu. Maal dhaabattaati? Maal dhabde? Maal fakkaataa kun hin jedhaman? Xuwwee. Irraa murtaa'e kana booda. Maali kun? Obbo Shomales maal taata waan amma isin jettan kana bara Dr. Abiyyi Tudheen gaddaa gurbaa tokkoon kaameraa bira dhaabannaan isatu waa jedheeni. Maaliif isatu jedhe waan ani jedhe hunda gootu isinii? Waan muummichi ministeera keenyaa godhu jala deemuudhaan ilaaluudhaan tokko wanta inni hojjetu koppii irraa godhuudhaaf amanamaa ta'uu keenya isa biratti jaallatamaa ta'uu keenya itti agarsiisuu qabna. Profeesar Mararaa Guddinaa baga qophii teenya kan bakka akka entertainment irratti argamtani. Profeesar dhaabni keessan kanaan dura paartiilee siyaasaa Oromoodhaa wajjin waliigallee hojjechuudhaaf nuti qophiidhaa jettanii turtani. Maal jechuudha paartiilee siyaasaa Oromoo wajjin waliigallee hojjenna jechuun isin barbaaddan maal inni? Dhugaadha paartiilee siyaasaa Oromoo kanaa wajjin Oromoodhumaaf jecha adda bibittinnoofneetuma Oromoo kana furmaatatti finna wanni jedhamu kuni nun baasu. Kanaafiyyuu walitti dhufnee akkuma paartiin adda addaa jirtutti tokko taanee waliin hojjenneetuma Oromoo kana gara tokkotti deemsifna jennee turre dhugaadha jenneerra paartiilee siyaasaa waliin walitti qindoofnee waliin hojjennaa jechuun paartii siyaasaa hunda miti. Harki 90 isaanii waajjira isaanii kiisiitti baatanii deemu namana warra waajjira isaanii kiisiitti baatee deemu waliin immoo jechuun xiqqoo gaarii miti warra waliin fakkaannu wajjin hojjennaa warri kaan irra guddaan isaanii waajjiruma isaanii kiisiitti baatanii deemu. Haalli biyyittii maal fakkaata? Maal keessa jirti amma biyyittiin? Maal namana haalli amma biyyittiin keessa jirtu hedduu nama sodaachisaadha waan gaarii keessa jirtu. Abbaan kee maaliif siree bantalaa jennaani caljedhinaan jedheetuma dadhabee jetteedhani itti himnee beekanaan dura lakki isaa jarana lakki waan kun nun baasu yoo dhiifnee wayya waluma gargaarree biyyittii kana gara dhuftee kokkotti deebisuu qabna jennee itti himnee hin dhagaani amma kunoo egaa waan isaan itti jiranis kunoo addunyaa guutuutu argaa jira dubbii hamaa keessa jiru. Naman dhagahani waan dandeenyu immoo silaa nuti otoo waan kun dhufiin dura akkama waliigaluu tokkotti gochuu barbaannee turre hin taane naman dhagahani gaafa nuti waan beennurraa isaaniif qoonnee isaanitti jennu dhiisaa gaafa jennu dhagahani kunoo akka nama gurra hin qabneetti akka nama dhageenyeetu darbani kunoo gaa amma akka nama duudaadhaan dhaabeetti waywaataa jiru gaafa duudaan gaafa nama dha'u amma gurri isaa dhaga'utti nama dha'a jedhanii akkas ta'ani kunoo gaafa gurra qaban itti dadhabne nu dhaga'uu didanii. Mootummaan kun akkuma beekamu mokoronii anatu nyaataa makaraa immoo isin baadhaanuun jedhee waggaa meeqa guutuu nu rakkisaa ture. Kunooti amma galani diasporaan badiini erga diasporaan tokko kunoo ala kanaati nu iyyuu jalqabee mokoroniinis alaa dhufaan jiru makaraa immoo kunoo walumaan baannee taa'aa jirra. Namichatu jedhani farda madaqoo farda leenjifamne irratti ol bahee jedhani gaafa gulufu fardi kun madaqoo na leenjifamne namicha kana fudhatee ka'ee jedhani hin gulufe harkaa ba'uudhaaf jedhe madaqoodhaa hin leenjifamne. Amma gaafa namicha kana fuudhee gara tabbata si ol ka'u namni lafa dhaabatu kun yaada kennaa fi namichi fardarra jira. Luuga masaa gabaratti argisi qabanatti qabi jedha inni tokko immoo gara lagatti gadi ofiifiyyuu gaafa lubbuun isaa lafatuudhaaf deemu dhaabbata inni tokko immoo gara tabbatti ol oofi inni tokko immoo asii gadarraan gadeetti gadi oofi jedha jedhanii amma namichi fardarra jiru sidi waan tokko jedheedhani. Yaa nama lafa jiru ani sotoon lafa jiraadhe yaada namaa kennee jedheedhani. Eegaa kunooti mootummaan kunis kanaan duratti jinee dadhabne amma kunoo addunyaa guutuu itti galagalee waan qabatanii dhiisanii wallaalaniiru wanni jiru immoo kunooti gaa amma silaafis akka nuti isaan bira dhaabanne isaaniin gargaarree fi galata nu biraan qabanii Oromoo biraa galata tokko illee hin qabani akka Oromoon biraan dhaabbannee fi kunoo amma ibidduma isaan gubaa jiru kana teenyee qaqqaammachaa jirra kanuma dhagaawwanni jiru. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii teenya kanarraa kan bakka entertainment irraa isinii darbu.
كإسن كيسوم سيسو أنا داويت مكونن غونتاو ككاميرا نو ورابو أمرالله طاهرو داوجين غويا غاري يوكين هالكن غاري سنين جيچا غويا هرا كيسوما جباتو كونتيني قبدي سنين دياديرا ماستر حسن جرما ماستر حسن آدا أفان سينا ولما غلطي أورمومان مالكته وان بيكورا هاغا بيكورا ون موتيكوتو كولوتي موداف استوديو كينيا كيساتي سافيرير ماستر حسن غويا هرا قوبينيا كينيا رتي سيغا فنيت irratti nu dhiyaachuu keetiif galata guddaa qabda. Fayyaa harkadhu galatoomaa isinilleen. Akkasi. Gaaffiin tiyyanni dura Oromoon kun eenyu? Tole bareeda Oromoon nama tokko horteen Oromoo himatu tun irraa dhufti. Inni kuni ilma xabbooti. So lakkaawwata qaba hidda qaba. Hidda lakkaawwatee hortii ilma namaa akkaataa dhugeeffata isaatiin itti galu qaba. Addunyaa tanarraa hawaasni dur jiru hundinuu dhugeeffata qaba. Dhugeeffata jechuun amantii kajaanama. Dhugeeffatni Oromoo kuni akkamitti addunyaan tun uumamtee akkamitti ilmi namaa uumamee si galtee dhufaatiin kun maal fakkaataa waan jiru dhugeeffata kana keessatti dabarfatan. Warri dur ancient warri ture jechuun gosoonni dur ture hundi gurguddaan waan kana qaban si galtee amma Oromoon saba dur toosaa wanni beektuun dhugeeffata kana qaba. Sigalte so amma Oromoo gaajanne lakkaawwateeti gal ilaa hanqa horteessa aadamitti aadamirraa biyyeetti sigalte biyyeerraa bishaanitti galcha amma Oromoo yoo jenne ilma xabbootii jenna Oromoo xabboo waaqoo daadhii utte bitte walaabu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad roobo doorii xabboo mormor maamma warar waayif dhooda marri galaan waadoo shunkur iram jeebu battaan noobaan kana biyyallaa nuuhi jechuun abbaa ilma namaa ka aadamitti aanee ka jiru isa abbaa ilma namaa lammeessaa jaamana binuu isa dura waan jiru bishaanii fixee jechuu si galte so nuu kun kalamaaki lamaa kheerad yeerad ka makla'eel ka anuk ka anush ka shiis ilma aadam kana horteen ilma namaa ka duraa jechuu si galte aadam kuni ka biyyeeti biyyeen tunis ta bishaaniiti bishaan kana Oromoo maqaa qabaaf walaabu ja'an. Oromoo horteen walaabu irraa hija jechuun horteen teenya walaabu irraa dhufnee bishaan sanirraa biyyeen uumamtee biyyee sanirraa aadam kun uumame aadam irraa nuti dhufne. So walaabuutti galchaa jechuudha. Oromoo galtii walaabuu ja'a manguddoon gidee amma abbaa gadaa mormor abbaa carcaritti yoo ilaalte mormor abbaa seenaa kanaas Oromoo galtii mormor walaabuu ja'a. Si galte walaabuutti galchaa. Nuti yoo walis ni bara. Ana firmaa walis ni bara. Himbeena seenaa keenya maddee walaabuu lafa burqaa keenya jedhee wallis herbee. Thank you. Agartee walaabuu lafa burqaa amma burqaan uumama addunyaa tanaa hunda bishaan ta'u waayizawee dhugeeffata Oromootirraa alatti dhugeeffanni amantii Islaamaatillee waan kana hima. Innaa khalaqnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin ja'a. Bishaanirraa waan jiru waan lubbuu qaban hunda uumnee ja'a. So Oromoon waaqni dur bishaan uumeeti ja'a. Kophaasaa turee duraan. Inni bishaan uume bishaan kun walaabuu ja'ama. Bishaan kana bakka lama bahee bishaan oliitii fi bishaan gadii ta'e. Ka olitti hafe kun duumessaa fi aduu fi ji'aa fi urjii agartu kana ta'e. Ka gaditti hafe dachii ta'e kan bishaan ta'e. Dachii tanarraa horoo hajaamu aadama jechuudha. Inni uumamee mil'uu waaqaatiin bakka lama bahee akka quraanni kun fayyee kun jiru jechuudha. So dhugeeffanni isaa wal fakkaatee yoo ilaaltu. So dhugeeffata kana qaba hawaasa dur ture Oromoon yoo kun nama kana jechuudha. Jechisaa fakkeenyaaf afaan keenyatti amma yoo Somaalee fudhatte Soomaal jechuun irraa ilmi jechuudha afaan hiikaan isaanii. Tiiffattuu waan ta'aniif jechi Somaalee jiru Soomaal jechi jirra irraa ilmuudha. Wayyaanee fudhatte amma qadama wayyaanee jaaniin uummata Oromoo raayyaatiin goota jechuudha. Wayyaanee jechuun. Wayyaanee jechuun. Goota jechuudha afaan isaaniitti. Si galtee gootummaa ibsu wayyaanee jaan qadamaa wayyaanee jaan gootota jalqabaa Oromoo raayyaatiin amma. Si galtee Oromoo hoggaa jennu amma Amaara jettee amaa fi haaraa uummata oloo irra jiraatu. Uummata lafa ol kaatu irra jiraatu jaanii lafa kaanii Amaara ka jiru. Akkasitti Oromoo gidduutti amma qulqulluu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo filter godhuu jechuudha. Oromeessuu qulqulleessuu yoo fakkeenya nuu mana keessa jiru namni tokko namni lama sadii alaa dhufee eenyu jettaanati. Gurbaan kee kan intalli ta'e gabbaatee ilaalte Oromoo tokko ala jiraa siin jetti. Hin beekamne qulqulloonni jechuudha. Oromoo ta'uu haadhiisuun beekamu jechaadha. Oromoodha. Garuu nama isiin beektu afaan Oromoo dubbatan. Sirrii. Yoo nama afaan Amaaraa takka afaan biraa dubbatan jara tokko jetti. Laal yoo nama
Oromoo irraa ala tokko ta'e jara tokkoon beekuu jechuudha. Yoommoo nama Oromoo ta'e Oromoo tokko itti afaan Oromoo haasa'uun jechuudha Oromoo ta'uu baatee illee ni beekte jechuudha. Oromoo jechuun kan qulqullaa'in si galte Oromoo ugaa jennu qulqulluu jechuudha hiikaan isaatu. So Oromoon kana jechuudha. Oromoon kanadha jechuudha. Baay'ee nama dhiba garoon waan hin dhageenye waan baay'ee natti himte nama dhiba. Okay, erga Oromoon kanadha ta'e akka ammatti jettee kanatti Oromoo jechuun hiikaan isaa waan ammatti nutti himte kana yoo ta'e Oromiyaa jechuun eessaa dhufe akkamitti Oromiyaa ta'ee dhufe Oromiyaa jechuun kun maalinni maaltu Oromiyaa jedhama jechuma kana ilaaltaa waramma Oromiyyaa amlaan lafa Oromoo jechuudha hiikaa biraatti kan qabu Oromiyaa amma gadaa fudhadhu gadaa koo namni hiikaa biraatti barbaada gadaa jechuun gaada amma gaadidduu yoo jette maali gaada didduu taqabamu didduu jechuun waan hin qabamne gaaduu horii olman amma ni gaadi'an miila lamaan hidhan ni gaadan jechuudha. Nama gaadee qabe gaadee dhabe jaani gaaduu jechuun eegumsa seera ilmi namaa akka seera waaqaatti hin dabarre seera walitti akka hin dabarre mirga walii akka hin cabsine itti gaadan jechuudha gaada sirna gaadaati. Gaada san didduuni gaada didduu jedhanii. Gaada didduu jedhanii. Gaada didduu dhageenye. So amma gaada didduu geetu gaada didduu hiikansa akkasuma Oromiyaa Oromiyaa agartee amma jechoonni akkasitti wal fudhachaa deemu. So Oromiyaan kun Oromiyaan kun lafa Oromoo irra jiraatu lafa Oromooti jechuudha. Okay. Gaafiin xiyyannitti anammoo maal sitti fakkaate amma akka mammaaksaatti illee dhageenya waan kana yeroo namni nama lolu yookiin yeroo namni waan tokko humnaan nama ajaju heeraaf seera akkuma nooyyeen itti fidde jedhan. Akkuma nooyyeen kun akka mammaaksaatti sinimama jecha kutaa Oromiyaa keessa hunda keessa jira baay'ee wanti kun Harargee qofatti yookiin Wallagga qofatti Arsii qofatti kutaa Oromiyaa hunda keessa seenaan akkuma nooyyee jira. Seerri akkuma nooyyee maali? Kun ammallee uumama jalqabaatti nu deebisa. Ilmi namaa kun yeroo akkasitti yeroo dhiiraan bulaa ture mee hooggansa dubartii haafinnu waan jiruun horteen Oromoo jechuudha. Hooggansa dubartii jalqaban. Dubartiin tun shaniitu wal duraa duubaan bulchi. Hooyyoo gotoyyee, laliila sooyyee, qalloo qasooyyee, akkooma nooyyee. Akkooma nooyyee shanaffaati tadhumaati isiin. So warreen Oromoota hoogganaa ture jechuudha shamarran keessaa. Jarreen basu sirna akkoo jedhama. Sirna akkoo amma sirna gadaa jirraami sirna akkooti. Sirni akkoos amma seerota isaa yoo ilaalte kaamma dhufe irraa hafe yoo ilaalte amma sirna ateetee maal jedhanii jiru kana malte achirraa hafe amma dubartiin takka hin himatamtuu ja'a. Seeratti dhiyaattu. Hin himatamtu maaliif jennaani deessuudha isin si galte waan feetee balleessi hin himatamtu seera fannoo jala kaayesi lammata yoo isin si himatte ragaa ittiin barbaaddu ni amana Oromoon. Addunyaan tun bakka takka qofatti amante amma dubartii Oromoon guutumatti amanaa ture. Addunyaan amma fakkeenyaaf bakkuma ati amma abbaan kee ta'uu ummaateetii si himi. Sirri. Isi beekas. Isi beeka. Abbaan kee garuu ummaatee amane. Sirri. Ummaatee amaneeti ilma kiyyaa siin jaa. Sirri. Ilma kiyya gaafa jiru ilma jechuun ni beektaa? Isperminarraa ilmamee jechuudha. Oo akkasii. Ilma kiyyaa ilmootiyyaa narraa ilmamee jechuudha. Haadha teetiitu itti hime gaatii isarra ilmusi isii amanee jechuudha. Sirri. So amma 100% amanee jechuudha. Ummaan amantummaa qabdi jechuudha bakka kana. Si galte? Hanqas takkatti deemu ammoo faranjiin kanumaa dhala amanuu deennee fiddeemi. Innis waan tokko. Hin amanuu jechuudha isaan si galte waan kana bar. Hin amanuu jechuudha. Sirri. Oromoo amanaa ture. Dhugeeffata isaa keessatti dubartiin ragaa ittiin barbaada yoo isin si himattullee. Sirna siiqqee san keessatti waan babbareedaa agarta. Waan amma ladies first amma faranjii jettuun kana Oromoon caayaa teessee odaa jalatti yoo mari'attu. Waan feete yoo laalu jiraatte dubartiin takka siiqqee fiddee yoo dhufte qabattee yoo dhufte bakka jiranitti haasoo isaan achuma dhaabanii isii dhageeffatan. Waan isin jettu dhageeffatanii deebii kannanii fi eega isin eebbistee deemte booda haasoo isaanii itti fufan bakka dhaabanidha. That's what we call it ladies first. Ladies first. Sirna dursa isaanii kan hojjetu. Isii siiqqee qabattee deemtu. Ilmi dhiiraa tokko yoo dhufe eeboo yoo harka qabaate lafa kaa. Qabateen dhaabbatu. Heeraatu isaa daba. Eeboo lafa kaayee dhaabbata. Gaafa isin dabartee eebbistee dabra. Yookiin isin eebbistee dabra yookiin dabra. Isii fuuldura qaxxaamuru. Si galte? Orkaan. Paawar akkasa keessan amma sirna akkoo sanii qabaachuu ture. Gaafa dubartiin bulchitu san jechuudha. Waan san sirni gadaa gaafa dhufu akkasuma fudhate jechuudha. Waan gaggaarii waan ta'eef. Si galte? Amma amantiin Islaamaa amantii dur ture irraa wantoota dhiiftee jira kan dhoorkin.
Sigalta mahara abbaa kabajuun kun amantii hunda keessa ni jira. Waan gaariidhaan tuyxu jechuudha. Waan hamaa irraa dhorkaa dhiftu. Sigalta akkasitti amma sirni gadaa kun waan sirna akkoo isa irraa fudhatee qaba. Sigalta dabarii amma sirnuma gadaa kanaahu abbaa gadaa ta'uuf namni tokko dursee ama 8 jaartii bulchuu qaba. Yuunivarsiitii jaartii irraa eebbifamuu qaba jechuudha uummata bulchuu dura. Biyya kana leenjii kana jechuun ama 32tti fuudha ilmi dhiiraa akka aadaa Oromootti. Waggaa 32 gideeti. Asaanii gadi fuudhuu danda'u. Hin fuudhisan ganaa seera baratee heera barata. Maaliif yeroo umrii 8 irraa eegalee waan keessa hojjetu jira sirna gadaa duwwaa irraa amma 8 warra jala oolee 8 irraa amma 16 waan godhu jira 16 irraa amma 24 waan godhu jira 24 irraa amma 32 waan godhu jira 32 irratti naannoo gariitti abbaa gadaa ta'uu danda'a naannoo gariitti hin ta'u 40 guutu malee naannoo bal'aa Oromiyaa irra guddatti 40tti guuta 32tti gaafa fuudhe hanga 40 amata meeqa amma 8 amma 8 kana jaartii wajji bula jechuudha bu'aa ba'ii jaartii wajjin dabarsee gaafa isii ragaa baateef abbaa gadaa ta'a. Iluk hangam takka dubartii nama kolba. That's why Oromoon yeroo dubbiin mayaa'ii ta'anii dubbiin isaan dibde dubbiin haa bultuu jedhan. Maali dubbiin haa bultuu maaliif jedhan? Dubbii mana bulchuuf lakki dubartiin mana jiraa gallee mari'annaanii jechuudha. Sammuu dubartii san barbaada deeggarsisii barbaada. Dubbii bulfannaa jedha. Namni bultiin qabne dubbii bakka bulfatuun qaba. Haa bultiin jenne. Bakka bulfatu san geeffata jechuudha. Bakka buluu sana geeffata dubbii kana. Waan ajaa'ibaati. Isaaniif amma akka ati isii caaltu siimuuf bakka ooleenirra bakka bula wayyaa jedha. Isiin naaf sirra wayyaadhaa jechuudha. Sigalta siimu jira yoo sa'aan sii gee sa'a beellama sii ni beeka. Adeeroo sa'aan geesse bakka ooleenirra bakka buloonni wayyaaniin ka'aa jedhan. Jaartiin manaan eegu jira jechuudha. Sigalta jaartiidha isa jaarte. Innis jaarsa wal jaaran jaarsaa fi jaartii Oromoo haadha manaatii fi abbaa manaatii miti. Haadha manaan ijaarsaa fi jaartiidha. Afaan Amaaraa sani baalabeetii fi sirriidha. So hanqas takka dursa kanaaf jechuudha jedhe. Abbaa gadaa ta'uuf dura jaartii bulchuu qaba waggaa 8. Isii irraa muuxannoo maaliif bultii keessa bu'aa bahii namni kun wal danda'uutu jira. Waan hedduu chaalenjii dabar. Waggaa 8 isii irraa garaajoot godheeti achirraa deebi'ee uummata bulchuu jechuudha. Kun amma sirna akka warraa waan fudhatame jiru. Tartiiboota jiru jechuudha. So sirna akkoo san akkoo mana hojii maal fiddee jechuun isin itti himatamtu keessaa waan itti mammaasiree hootee qaabte waan hin danda'amne tokko gisee nama fidan. Waaqa hanqisaa dachii hanqisaa mana na ijaaraa jettee amma kun teknooloojii amma namni ji'a gubbaa bahuutti hin jiru. Jiini dachii irra jira. Waaqarra jira walakkaatana jira. Iluu aroomina isin yeroo sun yaaddu turte namni keenya hin dhaqqabne ta'a. Namni tun mootiidha. Fakkeenyaan sii kaasa maaliif? Yeroo out of box laaluun gaarii. Barsiisaa tokkootu baayoloojii nu barsiisuu ture kutaa 7tti. Taaddasee Jaaniini maal jee? Gaala osoo hin ciccirre akkamitti firiija keessa neenaa nuun jee kutaa 7 baranna. Akkamitti taa'e na gaala guddinaa fi firiija biyya beeru san hin ta'u jenneen ni ta'a laala hin ta'u jenneen osoo hin ciccirree moo akkamii gaalli seenaa jenneen badhaasa qabdan dadhabne nuti. Isinii beeka malee biyya faranjiitti firiija mana ga'uu jira akkanuma gaara too itti ol neexaa jee. Yeroo kamma firiija guddaa goote gaalli seenaa waan seenu. Inni firiija xiqqaaf guddaa wayii firiija keessa akkamiin inni jee malee. Agartee that's why akkoo mana hojii ilaalcha isiin qabaachuuti mootiidha. Mootiin dur manaa maarkan itti amma fakkeenyaaf Masri mana yuuzarsiisa yoo ilaalte mootichi manaa maarkee horii beelawee maal joogizee harki nama manaa masannaa'ee hojii barbaade amata 7 beelaa dhufuu deemaatti himan. Sigalte amma if dura agarsiisee jechuu waaqni. Mamni mootii yeroo ta'e waan harkuu qaba. Akkoo mana hojii waan harkitee jira amma fakkeenyaaf tafkii nama ciniintana kiintaala kiiloo qunnaa guddatti guutanaa fidaa jettee jaan habbata kaa'u qabuun nama dhiibdi. Nama dhiiba akka malee. Kuma waggaa waliin fidde diresa waggaa waliin fidde keemikaala akkamirraa uumuu yaaddeesiin kunuus sigaltee isaan hin dandeenye jaanii fudhatan malee isiin waan yaaddeef hin beekan jechuudha. So waan nuti yaadne waan gurguddaa nu fiddee jaaniiti ajjechaa irra fudhatan tarkaanfii. Akkuma mana jee. Akka dikteetara wayitti isii fudhatan fakkaata. Akka humnaan bulchu. Isiin immoo isiin nama akkasiin turre. Akkasitti fudhatan maaliif amma yeroo mammaaksa irratti yeroo dhageenyu mootummaa akka mootummaa ittiin ta'in jechuun dikteetara ittiin ta'in. Dikteetara ittiin ta'in akkasii fudhatan. So sin amma yeroo takka amma fakkeenyaaf faamilii abbaan kiyya anaa waa balleessu arkee dhiisi mucaan balleessin jee yoo naa adabu taate yoo waa balleessuu fedhe maaliin godhe isaan firraa eega. Sigalta maal amma inni maaliif naa adaba? Anaa fi hegeree fuula kiyya akkaan nama gaarii ta'an ana na qajeelchuuf waan san godha. Ani immoo guyyaa yeroo sanitti umrii sanitti nama amattiin fudhadhata abbaa kiyya san. That's why namu ijoollummaa keessa dabreemi. Hin fudhu nama isa tumu ijoollee yeroo sanitti hammeenya fudhatte abbaa siisan. Ummaan si nama gaarii ummaa isaasan nama gaarii fudhata. Abbaa so akkoo manooyyee ija sadii ilaali.
Waan ajaa'ibaati. Seenaan maali? Seenaan akkuma nooyyee akka biraatti natti himte waan karaa biraatti natti himte garuu an akkana hin beekutti akkuma nooyyeen tun akka humnaan bulchuu dikteetar ka jedhan kana yeroo kana keessa akkasitti hubachaa turre waan bareedaa. Maal amma isi ilaal yaada barbaadde mee deemaati bakka naa fuudha akka naa godhan jenneen hanqi isaatii naa jaaraa jettee nimi oggaasan namni kun yaada adda addaa haa qabu jira. Ismaarti miin yoo dhufee yaada gumaachite amma sirri yaada si kana kayyaruu danda'us dhufuun mala. Look so in negative side waan fudhataniif yeroo sanitti zamana sanii wajjin hin deemu amma zamana amma xayyaara samiirra deema horkata xayyaarri kun waaqa hanqatee dachee hanqatee deema. Sirri. Sigalte qaroomina. So at that time maybe si wantoota akkanaa kana visionary ta'uu dandeessi. Sirri. Waan ajaa'ibaati. Anniin falmaaf jechuuf hin jedhu. Waan ajaa'ibaati. Amma soonni si gaafadhu heeraaf seerri maali? Fakkeenyaaf heeraaf seera Oromoo yeroo jennu maal jechuudha? Heerri maali seerri maali? Yep. Seerri ilmoo heeraati. Amma fakkeenyaaf Oromoon ni heera. Heerri gubbaan cufaadhaa jalli banaadhaa ja'a. Nama tokko gumaan dhibbaa jenna. Gumaan isaa horii dhibbaa ja'a Oromoon. Nama badii balleesse. Nama ajjeese amma fakkeenyaaf yoo ajjeefte gumaa dhibba kafalta horii. So heera gubbaatti Oromoon kaayate. Gosti ta'e dhibbaa fi tama dhibbaa fi shannaa kan naachuu hin dandeessu. Heera Oromtichaati. Amma bareentumatti hoggaa deebite 75 eegga fudhate warri bareentoo heera Oromtichaa kana. Bareentuma keessaa afran qallee yoo fudhatte 50 takka godhate. Nama ajjeese horii 50 takka. Oromtichi meeqa kaaye? Dhibba kaaye. Bareentumni 75 afran qalloo 50 takka. Gosti ammallee gabbuutee kudhaneettis qabachuu dandeessi. Sigalte gatti keessoo hin olii da'uun heera jechuudha. Seera amma isaan baafatan hanqana muratu jechuudha achirratti. Ilmoo heeraatii waan ijaan ibsan akkasumas sigalee. Heerri immoo maalire? Heerri kan gubbaa sanigaa. Heerri kan gubbaati. Dhibba jeemii. Dhibba jeem mure. Sana ol ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf si kaasee waramoonni lakkitti adda si baasuufiin abbaa fi ilma si godhee kaan dhibbatti gaafa kaa heerri kaaye. Sigaltee ni heeree jaa Oromoo. Ni heere. Sigaltee amma dhalaata akka heerumte hin jennu. Mucaa dhiiraa fuudhee hin jennu. Ni heerte jechuudha. Heeromtee. Ajaja namaa jala bultee jechuudha sibilii. Jaarsisiitu waan akkanaa dhuffatiin waan akkanaan godhin jaan. Ajaja isaa jala bulti heeromtee jechuudha. Heeraan akka Oromootti. Heera fudhattee jechuudha. Inni ni fuudhee jaan. Heerumte. Heeromte jaanisin. Sigalte? Maaliif Oromoo matana jechoonni keenya always meaningful jechuu Oromoo. Jechuun maal feete? Akka reefu amma ilma geessin jaan qabda akka oomishii godhe. Sigalte ilmootii yaabbaan gaafa jenarraa ilmamtee jechuudha spermisaati. That's right. Sigalte? Barnama dhibaa bara. Yep. So akkasitti amma heeromte gaafa jiran akkasi heera jechuun waggaa gubbaan mure seerri isarraa tumachuu amma heera mootummaa sallaalteeti gaditti Seera tumta. Ni seera. Amma sareen jennu. Bineensa hundarraa Oromoon bineensa garaa warraa jaanisii tana. Saree adurree fi gaala. Bineensa garaa warraa jaan Oromoon mana galfateef biratti. Nama wajjiraatti. Ni seera. Wanni takka namuu isin tuqu sigalte abbaa sanii hojii deemtee jechuudha. Seeramtee jirti. Akka silaa isin foon nyaattuun bineensi mana galu ka foon nyaattu isii malee ni jira. Hin jiru. Ala galaa bar bineensi hundi ka foon nyaatu ka mana galuu isiidha ka seeramtee hin tuune namni. Oromoo jabaati. Sigaltee kuni bineensa garaa warraa jee Oromoon wanni isii fiqqabeef bineensa biraarraa isiif seera qabu. Seerri bineensi seera mataa isaa qabu. Katumameef seerri farda. Fardi nama caala gama gariitti. Bishaanuu gaala isa duran dhuydu. Fardaaf Oromoo waan biraa qaba. Oromoo saniif Oromoon abbaa fardaatii jedhama. Fardaan duulus addunyaa tana ifin umrii reefuun tan siin jee gartee 16 amma 24tti waa'ee loltummaa isa yeroo baratan farda gulufu osoo inni gulufu garaa jalaan ciiftee ol deebi'uu gubbatti. Farda jalaan? Garaa isaa jalaan. Osoo inni gulufu jalaan akkasitti garaa isaa jalaan ol deebitu gubbatti deebi'uu leenjiin tokkoffaa. Leenjiin lammaffaa akkasii gizee garaa jalaan deebitu eeboo lafa buute akkasii caa dhuftee lafarraa fuutee jalaan ol deebi'uu. That means yoo namni si darbate illee ati garaa jala dabartee ol baate jechuudha. Namni si eeboo darbate. Oromoo gooti akkas dur. Oromoon akkas leenjii waraana akkas godhu ture gaa. Birigeediin amma addunyaan deemtuun kun isarraa dhufe. Kitaabota amma warri dur seenaa katabe dubbisi. Oromoo irraa eegalan cibirraan deemu kana. Isaatu waan san qabaachuu ture. Seera lolaa amma birigeedii jaaniin godhan jiru guttatti abbaasan kan Oromoo qabaachuu ture dura akka addunyaattu farsi isaanii lole waan kanaan. Fardaan waan san lolu. That's why aduu irratti illee amma farda Oromootiin ka faarfamu.
farda Oromoo hariiroo guddaa qaba. Oromoo abbaa fardaa loo daawwileen Oromoo fardaan dabalee. Sirri. Goota caalee. Gootummaa fi farda walitti. Oromoo farda baay'ee sirbame beektaa. Oromoodhaa fi fardi walitti dhaara seenaa baay'ee qaba. Hacaaluun waa'ee fardaa goota gartee. Waan ajaa'ibaa ta'e. Naannoo keenyatti nyaata garbuu kananii fi bineensa. Waan ajaa'ibaa ta'e. Oromoon hariiroo guddaa waan qabu fardaa wajjin. Farda wajjin sirriidha. Nama dhiba beektaa. Waan ajaa'ibaati maaliif waan itti na deebistu raayyuu gaaffii tapharaa si gaafachuu hin danda'u. Ani iyyuu waan hin beekne waan baay'ee. Amma fakkeenyaaf heera kana bakka itti caccabsuu qaba bakka afur itti adda cabsa seeraas bakka sadii itti adda cabsee ilaala Oromoon. Amma bakka afur hoggaa heera siin jedhu heera fakkeenyaaf hulaa afur qaba ja'a oota tokkoffaan dhaloota lallaba gaada. Amma oota jechuun waan yaa'ii gama haadhateetiitiin eessumman keetiitiin dhuftu waan gama haadhateeti jechuun obboleettii haadhateetii eessumman kee maal ilmaa eessumman keetii kana yaa'ii kana gamanaan dhuftu oota ja'an kaataagorii oota jedhu kana jala ilaala. Dhaloota ja'a waan abbaa keetii obboleeyyan kee adeera kee ilmaan obboleeyyan keetii ilmaan adeera keetii dhiiga keetii jechuudha. Si galte dhaloota ja'an kana kaataagorii itti ilaaluu qaba. Lallaba ja'an amma fakkeenyaaf nama Oromoo himatee Oromoo ilma godhataami namoota san kaataagorii yaa'ichin dhuftu gamatti ilaaluu qaba. Si galte gaada ja'an gaada jechuun keessummaadha dur afaan ammaatiin diploomaat akka ja'an keessummaa mana dhuftee si biratti yaa'iin itti buutu seera isaa akka itti ilaaluu akka itti heeratu qaba waan kanaas keessummaa seera kophaa qabdi jechuudha. Gaada ja'an kana eegumsa jechuudha. Si galte that's why amma uummanni Amaaraa gadaa minjaani maal jechuudha bakka nagaa jechuudha eegamtu jechuudha. Bakka waan takka leenjiree jechuudha. Bakka gaadamtu jechuudha. Yeroo hedduu maal danda'u keenya koofis haa ta'u jechoota keenya kana jechoota ambaa seena yeroo hedduu maaliif ambii waan fayyadamtuuf. Nuti jechoota hedduu waan qabnuuf kabiraa intarneetii biraa waan qabnuuf keenya ambaa fakkeenyaaf lolatti yoo seename tokko baalagee siin jira. Baalageen afaan Oromooti. Namni afaan Amaaraasaa baala gahee. Naannoo keenyatti amma baalagee baala qaraa siin jaan. Baala qaraa ni beektaa akka bishaan kana gararroo qilleensa kana akka arraba saree goggodhu. Baala keessaa illee baala ulfaataa miti baala haffalli jechuudha. Baala gahee kabajaan nama kanaa. Yusuf naannoo Tuulamaa odeete baala gahee baala goommanaa siin jaan. Baala gahee baala goommanaa jedhanii. Baala sanuu ispeesifik godhan. Baala sanuu akka ta'e ispeesifik godhan. Amma baala gahee jechuun haffalli afaan Oromooti afaan Ambaati. Amma afaan Oromooti akkana galetti garuu dur beeku. Gagamaa siin jaa. Gagamaa muka. Naki gagaa ni beektaa. Gagamaa muka miti. Gagaa ni beektaa. Gagaa dammaati. Deema nyaattee yeroo mi'aa irraa fixxe akka maastikaatti hafuu jira. Wanni san hin mi'aawus numa alaalchite goggogaadha. Numa marama si galte nama waan galleef jechuudha. Gagamaa agartee amma marama si galte akkaatti fi Oromoon amma jaarraa abbaa gataa darbamatoo maal godha. Waan badee nu hin jaan nuti waan badee miti nuti numa jirraa isaan jiraa dhokannee. Sirri waan badee. Nuti waan badee miti jaanni. Amma waan badee namni keenya akka waan gartee afaan biraa tokkotti. Jecha keessa raawwatu godha gabeetta anjabaan afaan Oromooti. Anatu jabaa jechuudha. Anjabaa burraan burraa karrayyuu ijabanaa. Ijabanaa kana afaan dhiyoon erga biyya kana dhufeen ijabanaa ija banaadha jedha wanti si galee ija keessi banaa jechuudha. Ijoolleen jaa Oromoon maal jechuudha ijoollee? Ija oolleedha. Amma ijoollee si galte ija takka hoggaa ta'e hoggaa ija heddummaatee maal jaan ijoolleedha. Ijoollee. Ija takka ijoollee. Amma dhaleetiin ilmoo ijatiyyaan arkeen jiru. Sirri. Ijatiyyaan arkeen. So ija ijoollee. Ijoollee keeti. Ilik amma akkaatti fi Oromoon. Lammata ijoollee jedhina ijoolleedha. Akkasitti dhufa jechoota Oromoo kanaatu yeroo amma fakkeenyaaf abooliis maraataadhaan jiru. Maraataan amma arraba fakkaataan. No maraataa. Maraataa. Seerri isaa qabuu hin danda'u. Hin danda'u. Waan fadhi ta'uu danda'a jechuudha. Maraataa. Daasoo amma arabiidhaan marfuu qalam jaaniin kabadii irratti hin galmeeffamne jechuudha. Yoo waan fedhe godhes. Malaayikaan osirratti hin barreessu irra hin jirtu isa. Marfuu qalam akka maraataa jechuudha. Maqaan kee eenyu siin jaa Oromoon. Maqaan kee eenyu. Naafatii waliin deema. Daawwiti yoo jaanaatii garagala. Hassan yoo jaananaa garagala. Saniiniin sirraa maqee jechuudhaan. Maquun beektaa as maqee. Maqaan kee eenyu. Abaluu teetta waan itti namarraa meexuun san jechuudha. Sirri.
moggaa ni beektaa mogga baasu moggaasa moggaa isaa moggaa kana jennu waan isa meessu jechuudha jechoonni Oromoo hundi akkaataa itti uumama mataa isaa qaba meaning fuula jechuudha si galte hundi isaatu wanirra deemu hundi haadhatii gaafa jiru harmee gaafa jiru gudee gaafa jiru gudishaa gaafa jiru amma jechuma tokko kan nama tokkoof fayyadamtu amma fakkeenyaaf nama tokko haati dhalatti irraa duutee yoo namni biraa luuysee guddise maqaa biraa qabaaf gudishaa isa guddistee jechuudha si galte tamiilee si lamaan dura gudee dasii irraa bee gudee yaani nama gudeeti jaaja haadha ogaa jiru amma fakkeenyaaf gizee dhalattu harka garaa haadhateetii keessa kaaniiti haadhanii si baasan tanaacha haadhamtee jechuudha haadhaatiyya barwaan ajaa'iba harmeetiyya jaami amma harmee jechuun harmi tokko ogaa lama ta'e harmee amma uumama jalqabaatti yoo deebite amma hawa tan amma namni afaan biraasa Oromoon kiyya jee mata maaliif jennaan nama tokko ogaa ta'e hawa pluraali amma fakkeenyaaf hawwan hin jennu ogaa takka ta'e isii ta'a jechuudha isii jalqabaasa agartee ogaa pluraali ta'e amma hawwan still fayyadamu jira tokko ta'e immoo seeratti si deebisa. Heera sanii bakka afuriif finnee reefuntan. Oota, dhaloota, lallabaa fi gaada jenneen kun heera. Seera hoggaa ta'u bakka sadiitti baasee seera fannoo, seera dhaddachaa, seera daboollaa. Seerri fannoo kaataagorii kana jalatti maaltu ilaalama? Waa sadii ilaalama. Ijoollee dubartoota maraataa Oromoo maraataaf illee seera qaba. Seera qabdi. Dubartootaaf seera qaba. Ijoolleef seera qaba. Jarri kun sadeen hin himataman. Ijoolleen hin himatamtu faamiliitti himataman. Sirrii. Waan isii balleessite faamiliitti gaafatamu. Dubartiin kabajaa qabdi hin himatamu. Faamiliitti himatamu. Maraataas akkasuma faamilii isaatti gosaatti himatamu. Sigalte seera fannoo jaanni fannisa jechuudha. Dubbiin isaanii hanqa faamilii isaan dhuftu ilaalamtu. Seera dhaddachaati jira. Amma waa'ee dhiigaa nama walajjeessa. Waa'ee qabeenyaa. Waa'ee niitii jaartii sigalte kanneen dhaddacha taa'ee ilaala dubbii yabdoo jechuudha. Dubbii dhaddachaa jaaniin seera dhaddachaati. Deebisii seera leessee daboollaa jira. Daboollaa jechuun kan laalamne jechuudha. Yamakkasas mabtaachoo yetanassa akka nama jiru garte fakkeenyaaf haadha abbaa himachuu hin dandeessu ni himataman. Kabaja seera kanaa dhorka. Damiina jechuun abbaa gadaa jechuudha. Qondaalota gadaa ni himataman isaan sigalte. Carraan himatamuun isaanii hin jiru. Yoo badii balleessan. Inni himattu haadha abbaa kan himatta. Inni himattu sanillee sirrii. Leebila sanii hin fuudha. Leebila san kaataagorii san kaa. Soddaa ja'a ammas. Sodaa. Intala irraa fuute takka warra intala kan niteef. Sigalte hin himattu isaanis. Maali jennaan haadha abbaatti cifuudha isaanis. Sadeen kana kaataagorii takka kanaaf Oromoon hin himatamu. Uummanni hambaa fudhatte amaachinnaa maarree itti rifinoo ja'an. Sirrii. Oromoon immoo bakka sanii miti kabaja biraa qabaaf haadha abbaa ijoo walqixa godha. Kun seera jechuudha. Seera akkasitti amma kaataagorii kana jala ilaalama jechuudha hundi jireenyi ilma namaa hunda achi dhufa jechuudha bakka afuran dubbaasanii fi sadeen jalaa kana jalatti hundi jireenyi namaa achi jala ilaalama jechuudha heeraa fi seera keessatti fudhatee deema. Waan nama dhibaate takka dhageen beeku kana ajaa'iba waan nama dhibudha. Gaaffiilee akkasii haasa'u torban tokko guutuu haasa'uu hin dandeenya baay'ee xumuran qabu. Gaaffii xiyya katti aanu amma naannoo keenyatti gandanitti dhadhadhetti ni hooddatan. Hoodadha. Fakkeenyaaf warra tiruu nyaanni jira, warra onnee kana nyaanni jira, hoodaa jedhan akka aadaa ganda keenyatti. Hoodaa fi aadaan maali? Akka aadaattis ni jira. Hoodi immoo hooda akka namuu akka ganda isaatti immoo qaba. Maybe ganda keessa jira jechuun mara akkasii. Hoodni numa jira. Hoonnii fi aadaan maali? Safuu hoodii beekaa? Safuus nan beeka. Maali safuun? Safuu jechuun waan akkanaaf naa galetti. Safuu jechuun waan daangaa achi dabruu dhiisu waan Oromoo safuu qabdi yogguu jedhan bakka itti waan tokko irra dhaabbatu jecha san dabruu dhiisu jechuudha. Akkanatti fakkaatutti. Akka waan amma safuun tun amma hoodaa hojii akka fudhattuuti gama duubaatti yoo ilaalte amma maal hoodataa jaan maal dhadhawataa ani hin beeku qaama kana irra akka takka na jira maaltu dhufa deemaa jaa hoodatu aboo khayriin hoodatu waan gaariin hoodatu jaan. Si galte arran beeku harka kana na nyaata wallee wayin harkachuu deemaa jaa hoodatu jira. Sun hooda. Naannoo keenyatti immoo akkas miti. Hooda jechuun lagu. Lagu.
akkasittiin beekaa. Yaa amma fakkeenya sanbira kuti aadaa dhugaa jettu immoo jireenya keessatti waan akka reefu daangaa kaawwarte aadaa jechi jedhu deddeebiidhaan waan hawaasni tokko godhu. Fakkeenyaaf huccuu tana yoo hundaa'u an uffadhee deeme aadaa tiyya taati. Fakkeenyaaf ayyoon mormaa jaaladhe moromaa yeroo hunda nama moromuu jaaladhe dhiisinni aadaaf qabaa jedhan. Aadaaf qabaa jedhan sirrii. Amma aadaa jechuun si dhufe waan deddeebiidhaan waan irra deddeebi'an hawaasni tokko godhu. Yoo hawaasni tokko yeroo hundaa'u nyaata tokko kan nyaatu taate nyaanni sun nyaata aadaa hawaasa sanii ta'a. Uffata tokko yeroo hunda uffate uffata aadaa kan naannoo saniiti. Yaa si galte wantoota aadatti amma heeratti hin jirre seeratti hin jirre akka amma akka yaada waliigalaatti fudhatamu. Maal jedhanii ingiliffaadhaan yaada waliigalaatti amma fakkeenyaaf ni beekama akkanumatti waan nama jiru garte waan heeratti hin jirre amma fakkeenyaaf fakkeenya tokko maaliin sii kaasa waan heerin dhorku amma fakkeenyaaf namni amma waan akka banjii faani nyaata. Banjii nyaatamu. Maaliif? Tarii summii ta'uu dandeessi si galte? Egaa dura yookiin amma seerri nyaatiin jiru jira? Hin jiru. Paappaayee heerri nyaatu jiru jira? Seerri nyaatu jiru jira? Hin jiru miidhaaf hin nyaatta garuu. Waan akka jirte heerrin dhorku seerri isin dhorku garuu numa jirti yoonni sana hawaasa keessa aadaa hawaasa sanii keessa jirti jechuun san si galte? So wanni ganda tokko keessatti irra deddeebi'ee fakkeenyaaf godhatamu hundi huccuus ta'uu danda'a nyaata ta'uu danda'a wanni naannoo tokkotti yookiin ganda tokkotti yeroo hedduu irra deddeebi'ee godhamu aadaa ta'aa jechuudha. Even bara bulmaata Oromoo keessatti hoodaa fi aadaa kana malees raagaa jira. Raagduu jira. Even wallistoonni raagan hin jaane maaliif irraan duraan waa'ee gadaa raagee hin jaane. Jechuun ni himeechaa. Ani waan namni yaadatu amma yoo ilaalle viidiyoo kana nu hogoo banaa Oromoon akkatti walitti haasa'uu qaba. Politikaa tana bifa zikiriitiin waan godhee jira. Maal jaa nu keessaa baasii biyyuma isiitti galchitti buusii balaa sallallahu alaa Muhammad Habiib al-Mulaal sallallahu alaa gaaje zikirii fakkaatti. Garuu inni nu keessaa baasii biyyuma isiitti galchitti buusii balaa jee. Arratti giree rakkam taate. Finfinnee irraa walitti baateeti maqalee dheexee biyya isiitti balaan tun diroon itti buute. Wanni kun amma tokko dhajaa. Fiilmiin afaan Oromoo maaliif guddachuu dide? Nama fiilmii daayireekt godhutu hin jiru. Pirooduusii nama godhutu hin jiru. Aktaroota hin qabnu. Maaliif rakkeen isaa? Maaliif fiilmiin afaan Oromoodhaa maaliif guddachuu dadhabe? Maaliif yeroo hunda kaameraa dadhabaa loo bajet dhabiinsa maallaqaarraa kaameraarraa everything waa dhabanii maaliif waan fiilmiiwwan adda addaa wanta nama gammachiisu maaliif hin ilaallu nuti? Sababni isaa maali? Fiilmiin yoo hafu koomershaal maastaawoqaa akka jedhanii kana beeksisa yoo agartee meerra guddaa warra beeksisa Itoophiyaa keessatti hojjetamu yoo ilaaltaniif ta'e beeksisa afaan Amaaraatiin dalagamee sagaleedhaan warri Oromoo garuu sagaleedhaan jala galchu. Maaliif? Nuti nama kaameraa dura dhaabatee beeksisa hojjechuu danda'u hin qabnu moo? Ijoollee shamarra babbareedduu warra kaameraa dura dhaabatee yoo koomershaal yookiin maastaawoqaa beeksisa hojjette kan irraa bareedutu hin jiru moo? Ilma dargaggeessa nama qaama qabu nama kaameraa dura dhaabbatee beeksisa hojjetu hin jiru moo? Moo product yookiin immoo oomisha isin oomishtan kana Oromoon isinirraa hin bituuf afaan Amaaraatiin guutanii jalatti sagalee audioodhaan qofa ka Oromoodhaaf jechuun afaan Oromootiin jalatti audioon qofa ka seenuuf sababni maal? Maal rakkoon? Oomisha isin oomishtan Oromoon isinirraa bitaa hin jiru moo? Saamunaa isin hojjetan isinirraa bitaa hin jiru moo? Soogidda isinirraa bitaa hin jiru moo? Sukkaara isinirraa bitaa hin jiru moo? Sababii dhumti koomershaal yookiin beeksisni afaan Amaaraatiin hojjetamee sagalee dhuma qofaan jalatti audiyoo afaan Oromootiin kagaluuf sababiin maal? Oromoo itti yaade. Qabsoon kanarraa jalqaba. Warra fiilmii hojjechuu danda'an qaba. Abbootiin qabeenyaa maaliif irratti gurmooftanii waan kanarratti bu'aarraa argachuudhaaf otoo hin ta'in guddisuudhaaf afaan keenya guddata aadaan hin guddata seenaan hin guddata. Hooggantootuma mootummaa jala deemtanii waa gubbootti geettanii lafa fudhachuu qofa otoo hin ta'in gama tokkoon immoo maaliif akka waan kunis guddatu irratti hin hojjenne isin. Qabdu maallaqa. At least nuti waan dandeenyuun asii kaameraa waan adda addaa kana binnee namoota dandeenyuuf waa gooneerra biyya kana keessa teenye humna keenya waan danda'e. Isinoo maaliif hin hojjettan? Mee fiilmiidhuma afaan Oromoo Abashoonni yennaa qarooman yennaa guddatan keessaati amma fiilmii isaanii 4K, 8K waan akkasii kana dhaqeen ol guddatee muuviin Oromoodhaa HD bila dangeenya amma yoona HD waraabaan jiru Oromoon 4K haafu
Maal ni rakkinni? Nama maallaqa hin qabnu. Aktoroota bareedaa hin qabnu. Nama produce godhu hin qabnu. Maal ni rakkinni? Nama muuxannoo fiilmii hojjechuudhaaf qabu hin qabnu. Nutis biyyaa bara. Uummanni Oromoo akka biyyatti biyya guutuudha. Uummata guutuudha. Wanti uummanni kun dhabe hin jiru. Hin tuffattuun. Yookiin immoo akka yoo waan kun irraa hojjetame illee akka inni bu'aan qabne tokkotti waan fudhatanii natti fakkaata. Kanaafiyyuu itti yaada. Oromoo as itti yaadi. Maaliif jedhiti of gaafadhu? Maaliif koomershaalii maastaawoqiyaan yookiin beeksisni afaan Amaaraatiin hojjetame aawudiyoodhaan qofa jalatti maaliif sii galchu? Maal rakkinni? Ijoollee aakti godhee waan sana beeksisutu hin jiru. Dandeettii isaa nama qabutu hin jiru Oromoo. Moo yaa Oromoo situ saamunaa isaanii irraa bituu dide. Situ qabeenya isaanii waan isaan oomishan kan irraa bituu diddeeti. Akkuma namatti salphii dhaabattee irraa bitta. Siifis si kabajanii waan kun si hojjetamuu qaba. Wanti ani argee taajjabe keessaa tokko kana. Abbootiin qabeenyaa even warra Oromoo qofa miti. Kan abashootayyuu afaan Oromootiin hojjetamuu qaba. Beeksisni afaan Oromootiin aakti irratti godhanii aaktaroonni keenya irratti hojjetamuu qaba kun dirqama. Because irraa bitaa jirta yaa Oromootis waan isaan oomishan. Kanaafiyyuu itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha.